responsibility accountability sirni gadaa oromoo jechuun kana ilma abbaa gadaa eegi jedhan kanaan buluu qaba gadaan kan qabdi accountability qabdi responsibility qabdi itti gaafatamummaa qabdi itti gaafatamummaa gochi kan kee odoo hin taane gocha kaadireen kan kee hojjette ka gadaana dabballee abbaan gadaa aangoo gubbaa ariyamaa ka'aa jechuun abbaan gadaa hayyuun beekamaan abbaan gadaa janni jabaan beekan qaroon akka walee waachuu balleessaa hayyuu jaallab isaatiif aangoo gubbaa ka'e seenaa oromoo kana gam beeytan yoo abbaa gadaa abbaa hayyuu abbaa jinni abbaa sheexana jennee abiyyi faarsinu abiyyi gadaa kanaan bulaa jirmoo miniliki nurrattuu faarsee mataa gubbaat nafxenya nu baasaa ture argitani waan haq oromoo dhugaa oromoo sirni gadaa aniin kanaan dura viidiyoo sirni gadaa pirinsipilota gadaa gadaan akka amma kan jirtu hojiirra ooluu hin dandeettu garuu duudhaaleen aadaa gadaa seerii gadaa hedduun hojii irra ooluu danda'a pirinsipilonni sun maalidha ka jedhe hedduu barsiisee ture viidiyoo kiyya ka waggaa tokkoon dura gaaf jijjiiramii kun dhufe dhaamsa ilma abbaa gadaa abiy ahmediitii fi lammaa magarsaatiif akkasumas jawaar muhammadiitii fi seera gadaa irra maal barattan jedhe barsiisee ture namni waan gadaa kan bal'innaanii keessa deemtanii barattanii viidiyoo kiyya ka waggaa darbe keessa deebi'a piroofaayilii kiyya feesbuukii barbaada viidiyoo kan dhageeffadha gada jechuun kana qaroomii oromoo jechuun kana the Oromo civilization tana dubbiin oromoo haqni oromoo kana dhugaan oromoo jimmatti waan tahe ambootti waan tahe gootummaa ilmaan oromoo hararitti waan tahe dhugaa dubbachuun tana haqi oromoon barbaadu kan eegi jedheen duubatti waan amboo dubbadhe rakkoo dubbatte kadiroo rakkoo dubbatte yoom dhugaa dubbattaa kadiroo falli maali akkamii maraamartoo siyaasaa kan keessa baana ati kadiroo dubbii bukeessuu oduu odeessuu kijiba afuufu malee malaa fi fala takka laf keettee hin beektu naan jettan dhugaa yeroo hedduudha dubbii rakkoo dubbachuun yoo rakkoon hin dubbatamin yoo dhukkubii hin beekamin daawaan qorsii hin beekam isteejiin nu ammaa kan gubbaa jirru sadarkaa dubbii gargarii argitanii gingilchanii baasu daayagnoosisii gubbaa jira gingilchinee dhugaa jirtu ummatatti baasaa himaa jira kanaaf rakkoo gubbaattu xiyyeeffannaa guyyaan nu falallee akeekuu fi malallee dha'uu fi carraaqne yaallin jira abiyyi rakkoo guddaattu gubbaattu jira abiyyi ilmi nafxanyaa jedhame amboo tiriirii gubbaattu bahee jira goojjamiitti ammoo abiyya ilma OLF fi oonegii jedhame hiriira abin gubbaattu baasee jira abini ilma farra Tigraay jedhame meqalee tiriirii gubbaattu bahee jira abiyyi maqalee tiriiratti rabbayam farra Tigraay jedhame amaarat farra amaaraa jedhame oromiyaat farra oromoo jedhame naagala bakki jajjabduu jira abiyyi akka afaan faranjiitiin bakki jabduuf dhakaa jidduutu seenee jira he is between a rock and hard place afaan faranjiitiin dhakaa fi fula jabduu jidduutti rakkatee jira naagala qiriqaarii keessa seenee jira abiyyi naagala garuu qiriqaarii kana rakkoo kana eenyutu galchee jenne abbaatu uffidee jenne abbaatu uf tolchee isatti ufiin dhaqee jenne kanaaf akka booranii jedhu booranii mammaakee qubii abbaan uf kaa'e baafachaa hin dhibuu jedhe booranii wanni abbaan uf godhe baafachaa yookaan falachaa hin dhibu abiyyi silaadoo gaafa durii gaafa jalqaba ilaalchi warri tokko faarsee ilmaan nafxanyaa duute kana ekeratan boolla baasee dhaadhesse nurratti moosisuu baate odoo biyyi waldhabbiin yaada keessa jirtu keessatti yaada tokko moosise yaada tokko busheessuu baate odoo silaa biyya falmii yaada qabdu keessatti gam tokko qabatee biyyi kana akka dhiisaa gargari diriirsu gargari hirkisuu baate odoo silaa jidduu deemee malaan abbaa nam cufa tahee dhugaa dubbate odoo masara biyyaalessaa keessatti
Minilikii fawwiilti dhaabuu baate waldaa Afrikaa keessatti gamtaa Afrikaa keessatti Haile Sillaasee fawwiilti dhaabuu barbaade Mangistuu Hayilemaariyaam faarsuu dhiise ummata Tigraay illee dhugaa isaa haqi isaa dubbatanii ka Oromoo illee haqi isaa dhugaa isaa dubbatanii ka Amaara illee dhugaa isaa haqi isaa dubbatanii akki raachi hin doone akka haroon hin gonne sila bishaan malaa waddaa deeman jedhanii adoo akkas godhe ittiin deeme odoo dhugaa dubbatanii odoo garee tokko qabatanii fakkeessanii deemuu bira odoo garee tokko qabatanii fakkeessanii deemuu bira dhugaa gattaanii dubbatan taate har'a bakki jiru kan hin jiru jechuudha. Muddamsuu kan keessa ufillee hin seenu qabsoo Oromollee gufuu tan keessa hin fiduu asitti nuun geessu ture garuu sun hin taane ammallee aduun hin dhiine dhugaa dubbatanii wal kijibanii wal sobanii Ihaadigii tokko goone jaarraa jedhe har'a ni dubbachaa jiraanii hin taatu wanni sun keessa deebi'i. Ammaan tan yeroo Ihaadigii walitti baqsanii maali miti gattaa'anii yeroo ilaameen dhugaa waliin dubbachuu deemanii biyyatti sun akka hin diigamne yoo barbaadan. Habashaa wajjiini warra Amaaraa warri Tigree obboleeyyan kenna ka Oromoo ka Somaalii ka Affarii hunda wajjiin walteenne yeroo dhugaa walitti dubbannu jechuudha. Dhugaa walitti dubbachuu yeroo dandeenyu jechuudha. Yeroo haqa walitti dubbannee dhiiroo waan durii bir dabarree sun borii bulfannee rakkoo har'a nutti jirtu tana akkamiin furannaa borii ammaan tan nu dur jirtu tana akkamiin gaarii tolfannaa jennee yeroo nu wal haasofnu wal dubbannu jechuudha. Waan kalee dabarteen suni ammatti moggaatti goone rakkoo ammatti harkanuu qabduu jirtu tana yeroo teennee wal dubbannu jechuudha. Rakkoon harkanuu qabdu rakkoo hedduutu jira. Rakkoon ammatti harkanuu qabdu kafal barbaaddu mal barbaaddu kaa jechuun soluushinii jajjabaa fi daddaffiin barbaadde hedduutu jira. Sun irratti teennee dhugaa fokkattu dhugaa jechuun fuula hamtuu dhugaa hadhooftuu liqimsuun nam dhiba yeroo walitti dubbannutu jira jechuudha. Abiyya har'a jechuun Habashaan jibbee atini Onegiidha jedhaan. Oromoon jibbee ati nafxanyaa jedhaan. Tigreen jibbite ati farra Tigree jedhaani. Kun waan abbaan uf godhe harki abbaan uf kaahe baafachaa hin dhibu. Abiyyi sitti uf tolche. You are getting the taste of your own medicine. Hadha qaraaru qoricha ufii dhuubde dhugaa jirta har'a. Hadhaan atarra liqimsuu jirtu waan hojii keetiti. Kana kasitti muutu jiru. ODP'n hadhaan har'atin liqimsaa dhandhamaa jirtu. Dawaa ati qopheessite balleessaa keera dhufa. Liqimsi. Liqimsi. Liqimsi hadhaatan. Kana dubbiin jirtu. Liqimsi ka dabarte gundoo taaborii hegereen ammoo waan guddootu jira. Yoo badii irra deebi'uu barbaaddan ammallee aduun hin dhiine. Ammallee aduun hin dhiine. Ammallee aduun hin dhiine garuu hadhatan liqimsa. An dhugaa dubbadha. Waan arge waan beeku hundaayyuu dubbadha. Namattu na jaalataaf na faarsaaf hin dubbadhu. Namattu na daawwataaf na hin daawwanneef hin dubbadhu. Waan akki kadirootti natti fakkaatee dubbachuu dhabuu kiyyatti bor na sheenessa na salphisa. Na salphachiisa na gaabbisiisa. Malee angoo barbaada hojii barbaadaaf wanni an dubbar tokkolleen hin jirtu. Kana jala sararee firaaf ormallee dubbachuu barbaada. Kadiroon kan namni tokkolleen habooqoo kaa'ee ittiin deemu miti. Kadiroon nam dhuga dubbachuuf dhugaa fi haqaaf dubbatu. Waa hundaayyuu ka dhugaayyuu dhuftee gar cabxee yaate jedhe nam tokko hin sodaanne itti gadhiisu. Annam gorsuniif duuba Abiy waan gaarii godhuu danda'a. Haa godhuti. Mootummaan federaalii fakkeenya farru waan ni godhe jedhame keessa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin wal dubbate warri qimaantii ka hidhaman gadhiisisee jira. Baga gootan kan waan gaarii gootan jalqabayyuu hidhamuu hin qabani obboleeyyan kenna ka qimaanti miskiinii kun. Ammallee duu hin qabani sagalee warra ukkabamuu hin qabdu mirgi warra ka ofiin of bulchuu mirkanaahuu qaba. Akkuma warra qimaantii dubbattan san
akkuma warri qimaantii dubbattanii gabbaasiftan suni obboleeyyan keenya ka badii tokko malee hidhamani obboleeyyan keenya ka oromoo waan ta'aniif qofa yakki warra oromummaa ta'ee hidhame warra walloo bulchoota aanaa bulchoota godina suni bulchaa magaalaa Kamisee ali mootummaa ka dabaan hidhamanii jiran gadhiisisa haala dure tokko malee warra mootummaa Amaaraa ka fonqolchi mootummaa godhe ka mootummaa Abiyyi garagalchuufi ka jechuun ajaja waraana biyya sunii kanama sani ijjeesuufi ajaja waraana biyya odoo hin taane jechuun eta meeshaa ijjeesuufi yookaan ijjeesan Sa'aaree Mokkonnin jeneraal Sa'aaree Mokkonnin ijjeesani har'a jechuun wabiin gadhiifamanii jiranii hedduu warra gadhiifamaa jira yoo warri ka gadhiifamtaate ilmaan walloo suni hunduu isaanii gadhiifamaa jira gadhiifamuu qaban ammaan booda addaddummaa siyaasaa irra ka'ee Oromoo keessatti namoo hidhamuu hin qabu takk namni tokko qabamuu dhabuu hin qabu hidhamuu hin qabu koloneel Gammachuu Ayyaanaa haal duree tokko malee gadhiifamuu qaba koloneel Gammachuu Ayyaanaa wayyaanee fi tajaajila meeshaa wayyaanee jettanii hiitani yoo sun taate wayyaanee wajjin hojjechaa jirtanii yoo sun taate Dabretsiyoon bulchaa mootummaa Tigraay wajjin hojjechaa jirtan yoo sun taate Geetaachoo Raddaa wajjin hojjechaa jirtan warra wayyaanee ka paarlaamaa keessa wajjin hojjechaa jirtan yoo sun taate ka harkaa fi miila namirraa ciree ka dhiira kolaasee nama gami ijjeesee balleessise Geetaachoo Asaffaa iniine yoo dhuguma wayyaanee barbaadan Geetaachoo hidhaa Geetaachoo Asaffaa barbaada yoo dhugaan sun taate yoo sun barbaadan taate koloneel Gammachuu Ayyaanaa balleessa waan takka hin qabu dhaaba siyaasaa kamiyyuu abaa'oo tahee shanee tahee waan feetan maqaa itti baasa dhaaba sheexanillee ta'e Oromoon dhaaba siyaasaa kamiyyuu miseensi ta'uuf mirgi qaba haga mirga isa ka heeran kennameef san daanga tare nam biraa hin miidhini yookaan nagaa ummata hin goolin yookaan mirgi nam biratti darbee hin cabsin waan fedhan deeggaruuf nami mirgi qabaa kan beeka dimokiraasiin nu barbaannu haqii mirgi nu barbaannu Oromiyaa keessattu kana jechuudha kanaaf koloneel Gammachuu Ayyaanatii fi warra Oromoo ka Qilinxoot Xoolaayit hidhame qeerroo dargaggeeyyii ka bakka kamitti iyyuu hidhaman cufaa isaanii haala dure tokko malee gadhiisa oda dooggi gadhiisa nam cufa gadhiisa lamuu ammoo akka namni jechuun olaantummaa seeraa malee hin qabam olaantummaan seeraa bakka hundattuu walqixxeetti hojii oolu mirga wabii habashaa yoo argatu Oromoon argachuu qaba yoo warri gari naannoo tokko keessatti qawween hiriir nagaya bahe ummati hiriira nagaya bahu ka naannoo Oromiyaallee mirgi isaa kabajamuuf qaba asirratti waan dubbadhu naamusa waraanii biyya agarsiiseef naamusa poolisiin Oromiyaa Ambootti harri agarsiisee fi mootummaa Abiy ni galateeffadha naamusa harri agarsiisan kan bakka hundattuu yeroo hundayyuu agarsiisa odoo sila akka Amboo kanatti harri jechuun naamusa agarsiisan taate nami 87 ka dhiyoo dhumate hin dhumatu odoo dubbachaa jirru obbo Nugusuun dubbii himaani communication mootummaa federaalaa harri gabbahee dubbate lakkoofsi nama hokkara dhiyootin dhumate 87 jedhe dubbate jedhe nu dhibbaaf oli namni dhumate jechaa turre warrilleen 67 irraa 87 ol guddisanii jiran ammallee nami hin beekamin nami du'aa jiru hedduutu jira kanaafu nami tokkolleen ammaan booda hidhamuu hin qabu nami hidhamelleen daban ka hidhamu hunduu gadhiifamuu qaba mirgi gurmaa'u mirgi ijaaramuu Oromiyaa keessattiyyuu haa kabajamuuti miidiyaanii sagalee ummata haa ta'uuti warra Oromoo maqaa balleessaa irratti duula gubbaatti ammoo tarkaanfiin seeraa haa fudhatamuuti ilmaan nafxanyaa ilmaan alagaa wajjin taatanii yookaan warra ijaaranii Oromoo gubbaatti akka duulanii yookaan Oromoo magaalaa keessatti akka jiruu isaanii goolanii warra maadhee amantii jechuun dahoo godhatee duula Oromoo gubbaatti banu haa dhaabaniiti yoo kun fal hin taane yoo kun gorsi hin taane ka diroon guyyaa cufaayyuu kijiba dubbata diigumsa dubbatan jettani falli kan caalu maalaa akka taate ani hin beeku ummatilleen harkanum jedhe wanni dubbachuu barbaannu kakkanuma dubbiin dhugaan nu dubbachuu barbaanne kanuma Dr. Biraane Masqal Abbebe sanyii
dhugaa jirtu dubbatee jira karaa feesbuukiitiin warri jechuun bakka mininikiin Itoophiyaa irra dhaabirra jalqabne duratti deemna jettanii biyyiti sun hin taatu kun taanan ammoo jechuun injifannoo bara 1974 bara Haile Sillaasee injifannoo bara 1991 jechuun mootummaa dargii gubbaatti argan 74 Haile Sillaasee gubbaatti dargii jalatti arganne ilmaan keenya akka sennaa likkee Hayilee Fidaa faati kan akka Baaroo Tumsaa faatiin injifannoo sun argan duuba deebisu deemna ristii abbaa kiyyaa seenaa abbaa kiyyaa deebisa Itoophiyaa bakka Minilik irra dhaabe irra duratti qabannee deemna hin taatu jedhee jira ODP nama akka Dr. Biraane Masqal Sanyii dhagahi nama akka Dr. milkeessoo midhaagaa dhagahi odoo manni Oromoo tokkummaa hin qabaanne tokkummaa Itoophiyaa jaarran hin taatu Itoophiyaan Oromoon barbaaduu fi nafxanya nabashaan barbaaddu waan takkaa miti jedhe dubbatee jira Itoophiyaan warri barbaadu nu barbaan akka sun ammoo hin taatu jedhe dubbatee jira nama kan dhagahe ODP rakkoo guddaa qabaa jedhee jira dubbatee jira Lammaa Magarsaa har'a Harargeetti waan Lammaa Magarsaa jedhe dhagaye Abiy atu jettee jira dhagaye akka tibante rakkoon korraapshinii qofa miti rakkoo walxaxaadha rakkoo Itoophiyaa maddamerii fiqiriin qofti keessa falin taatu there is no silver bullet for a complicated problem of Ethiopia rakkoo Itoophiyaa walxaxaa fi furmaatii tokkichi waan kan keessa furguggeessanu baase bifa maddamerii haa ta'uuti fiqirii balxalii ashannifaalli waanum fedhaadannu fedhate hin jiru there is no silver bullet okay there is no silver bullet wanni irra walii galu kana furmaatii namni tokko qabatee samii irra nabiyyiin ittiin nu dhufu karakkoo Itoophiyaa walxaxxuu cancana waggaa 150 keessa takka furguggeessee oli akka misaayilii samiin nu dhoosa hin jiru rakkoo walxaxxeetu suuta jennee laana jennee adabannee ilaaf ilaameni wal dhageennee waliin haasafne xaxa kana suutan guduunfa kana suutan akkasiin hiikaa deeman malee maddamer fiqir maali jedhamee ilaalchi gam tokkoo qabatanii dhaadhessaa deemuun hin taatu ilaalchi gam tokkoo dhaadhessaa deemuun hin taatu Abiyyi loltanii Abiyyi abaartan nuun hin jedhina hin lolle hin abaarre yoo isin Abiyyi mootummaa gootanii yoo isin Abiyyi jaarmiyaa gootanii yoo isin Abiyyi jechuun nabiyyi gootanii imeejii Abiyyi jechuun personality isaa ijaaraa suura isaatiin gaandidduu isaatiin biyya bulchuu deemtanii yoo isan Minilik faarsaa biyyi bulchuu deebitan nu ammoo sun hin taatu jecha dur dhaabbachuu deemuu qabna sun dirqama yoo isan Minilik faarsitan nu Minilik bulgu jenne harka isin buusna yoo isanii biyya jaaru jaarmiyaa caffee jabdu parlaama jabdu Oromiyaa jabdu gada jaba jaaru dhiistanii Abiyyi bulchiinsa nam tokko irratti jaaraa deemtan nu sun diigaa deemna maali kanu feenu jaarmiyaa feena kanu feenu dhaaba jajjaba jaarmiyaa jajjaba biyyi jajjaba garee tuuta jajjaba sirna dimokiraasii jaba akkasumas sirna hawaasummaa jaba dhaabbilee miti mootummaa jajjaboo aadaa gadaa jajjaba hundee godhatu aadaa siinqee jaba gareele dubartii jajjaboo feen malee nam jaba tokkin feenu Oromoon jabaan hin bultu jaba nam tokko odun taane Oromoo keessa melaala Habasha keessa nugus abalu nugus jinni nugus sheexana nugus akkas jedhaman Oromoo keessa jaba nam tokko miti gada abaluuti gada akkasiiti hayyuu akkasiiti nam gosa akkasiiti is a collective leadership is a collective achievement wanni Oromoo sirni jaba aadaa jaba ka Ormaa jechuun nam jaba tokko lama ka yaamanii ka Oromoo ammoo sirni jabaadha. Filosoofiin jabaan gadaa gahu hin jiru. Gadaa har'a tuffatamee jira. Abiyyi jechuun nu sobuu fi waan gadaa yeroo garii maqaa nu durqan malee pirinsipiliin gadaa jechuun kan dura dubbadhe suni. Haqii gadaa kana duuba wanni biyyatti deemu jirtu akki malee waan wal xaxaatidha. Wanni biyyatti deemutti jirtu is so dangerous. It's so dangerous. So complex.
yeroo gari nu altenne wacaa jirru hubachuu hin dandeenyu nami hedduun keessan kana barreessan kadiroo akkas hin lallabini biyyiti kun harka nu bahuu deemti kadiroo mala maalittu jira fala maalittu jira falli ni jira falli rakkoollee nuyi furmaatillee nu gatteenna mari'anna dhaabbileen siyaasaa oromoo jirtan cuftinu gattaawa haasawa nami jabaan opinion qabdu abiyyi fa gubbaa wadhiisuun qabnu abiyyi akka inni jiru argine jirra gattaawa jawaar muhammad nam qabadhi gattaayi mari'an gaaddisa oromoo jabeessina mari'anna teenna haasofna dogongora dhalatu kan irra wal oolchina dogongora dhalatu irra wal oolchina badi dhalatu irra wal oolchina teenna mari'anna haasofna kadabarte diqqoo kadabarte gundo kahafte guddo waan guddaan nu dur jira oromiyaa dirre lola godhuun oromiyaa dabarsanii izeemaaf kennuun hin taatu biltsiginnaa paartii namni afaan nu hin beeyne sun nu hin muddisu sun nu hin jarjarsu filannoon jijaatti dhufe jira ummati dubbate jira murtii ummata argitanii jirtanii ambootti jimmatti roobetti adaamatti shaashamanneetti hararitti fedhii ummata dhagaa jaldeema hojiirra oolcha teenna haasofna mari'anna haa teennee mari'annuuti opiidiyo yaada mo'ata qabna jettanii yaada mo'ata sun ummati sanirra didaa jira meddemeriin du'ee jira formula biyya bulchan abiyyi qofattu qabane biyyatan abiyyi formula isa ummati afaani ifa taheen afaan diriira tahe afaan shakkii waan tokko hin qabneen afaan fajji tokko malee dur dhaabbate lakki karaan kun nu hin baasu jedhee ittimee jira dhagaya guurii gurraa fudhadha murtee ummata public verdict mana murtii ummata yaadi ummata dhaddachi ummata gaaddisi ummata wanni itti deemaa jirru kun nu hin ta'u daawon wayyaane daawon abiyyi tahee jira daawon nafxanyaa tahee jira nafxa jechuun abiyyi jechuudha ummati wallo ummati amboo akkini dubbatet guurii gurraa fudhadhi si hin galtu abiyyi siyaa dhaga'u silaa booranii waan jedhu warri du'aa dibbee du'aa isaa dhaam hin dhaga'amu jedhanii dibbee du'aa si dhaga'am kan please habashaa warra akkas jaldeemte policy of appeasement is not working the policy of appeasement is not working stop it dhaab kadhachuun shalachuun gunachuun abaabbalachuun sosobachuun warra kan ta'aa hin jirtu dhugaa walitti haa dubbannuuti fugguu haa jennuuti kana wanni ta'uu qabu wanni deemuu qabu kana falli jiraa kana ammallee aduun hin dhiin hayyoonni oromoo jechuun wanni kun akka harka nu hin baane we need to have plan B filannoon bira nu qabnu maali gattaawaa mari'adha gaaddisa hoggansa oromoo cimsuudha ODP keessa warri qalbii qabdan abiyyiin qofti a magical formula raajii mullii waaq irra buute itti kenname inni qabate malka itti nu cehu formula raajii hin qabu formula inni qabu meddamariin torbaan lama keessattu bishaan dhugee awwaalame awwaalisa daadhin jala hayaatu jennee nagaa dhaabneefi jirra noobeliin addunyaan faarsite torbaan lama keessa kanulleen ittiin gammanne ummati oromoo hiriir bayaafi ture torbaan lama keessa namichumsan gubbaatti hiriir bayaa jira ammatan akkinu argaa jirru formulaan jechuun inni qabu magical bulletin inni qabu hin jiru there is no silver bullet for this complex problem rakkoo wal xaxxuudha rakkoon Itoophiyaan wal jajjiihamtu keessa jirti Itoophiyaan wal jajjiihamtu keessa jirti wal jajjiitan keessa yaadi nam tokko hayyummaan nam tokko ogummaan nam tokko nam hin baastu walitti dhufanii mari'atanii walitti dhufanii haasawanii gumii wal dubbattee waliin haasoftee akkasiin furachuu qabdi formulaan abiyyi qofti biyyi kan hin ceesisu let's sit down and talk about our future let's sit down and talk about our present and how to fix this problem rakkoo hama keessa jira rakkoo wal xaxxu keessa jira furmaatii waan kana maal ta'uu deema priority mootummaa abiyyi maal ta'uu deema
bori iftaan I will be talking about this in a detail. I will be talking about this. I promise. Rakkoo qofaa miti falii maalidhaa yoo jedhanii waa yaadan. Warri kadiroo rakkoo haasoftaa jettanii ka ODP olaanoon gurguddaan abii jal jirtanii rakkoo anaasa ullee akkuma ittimtanii rakkoo anaasa ullee akkuma jechuun hinaasan jettan gaafa anfala mal dubbadhu sunillee dhagaya walitti hima. Because nu angoo qabaannee yookaan fedhii angoo qabaannee yookaan ammoo minda barbaannee jechuudha don taane haga nam tokkotti kadiroolee wanni kun na galchaa na ilaallataa jedhee yaada mala fala waan jedhu ka yaadu dubbachaa jira. Wal tuffachuun hin barbaadu nullee isin tuffannu isinillee nun tuffatina. Wanni nu dubbachuu jirru kana jechuudha. Wanni nu dubbachuu jirru kana jechuudha. Malli jira kakkana jaarmeyaa hajaarru paarlaamaa cimaa hajaarru fakkeenyaaf gaafii afaan oromoo afaan federaalii godhuu fi persentii 90 ol hojjannee jirra jedha biyyiin. Gaarii garuu sadarkaa dhaabatti hin hojjechuu mun qabu kun sadarkaa paarlaamaa sadarkaa heeraa waan ta'e yoo amma kanaayyuu karaa maddamariitiin karaa paartiitiin dhufe ganaa jechuun yoo konstituushinii jijjiirraa jettan konstituushinii kan jechuun naannoon hundinuu irraa walii galuu qaba akka isan jettanitti yoo Tigraay maddamarii kan dhufate bilchiginna paartii keessa hin jiraanne akkamiin waan sun amansuu dandeetti karaa caffee taafinnuuti sagalee guddaa qabna caffee keessa karaa heeratti waafinnuuti heer oromoo hajaarruti caffee oromiyaa hajaarruti hayyoota oromoo nama jajjaba ODP fida nama ogeeyyi dayaaspora nam galee itti fayyadamaa hin jirtan kaadiree abbaa garaa ka girmaa guutamaa warra lefaacii odur buusane lefaacii jechuun gogaa lukkuu gubbaatti warra jechuun oolodon taane warra haqa dubbatu dhugaa dubbat dandeettii qaban ogeeyyi guddoo jira economist warra IT hojjeta lawyers hayyoota akka Tsaggaayee qabna Dr. Ittaana qabna Isqeel Gabbisaa qabna Farhaan Abdusalaam qabna warra IT warri kun cuftu nama hagam kama kaneen Abba Jabal Xaahiroo qabna nam meeqa qabna Zakariyaas qabna nama hagam qaba Ayyalee Galaan qabna nama 60,000 qabna yoo itti fayyadamuu barbaadan kaadiree hattuu kaadiree kashlabbe nama dhiigi namaatiin harki dhiqatee loyaalist jechuun nama amanamoo miti nam jajjaboon uf ijaara please nam jajjaboon uf ijaara gaaf bira bal'inaan waan furmaata dubbadha kaarra waan dhageeffatanii fi galatooma horaa bula nagaatti